Oromoo jaalalan beektu jaalalan beektu. Hundaa miti garuu. Dhiirri Oromoodhaa jaalalan beektu. Jaalalan beektu garuu hundaa miti. Dhibbi keessaa paarsentiin 30 yookaan 40 jaalalanii beekti. Ta jaalala beektu sun ammoo gowwaa. Gowwaa jechuun kan koo arrabaa miti. Dhageeffadhaa. Ta jaalala inni beekti jedhan sun ammoo gowwaa. Gowwumtiin isii akkam beektanii? Gaafachisi jaalate. Takkitti asii akkana si qaraqaree qulfii kana si keessaa baasuun fedhu. Si jaalate bar. Asii akkana si qaraqaree kana jechuudha qaamuma kan kee kan hin seenne kana gogaa kana laali akkanatti asii si qaraqaree si keessaa baasuun fedhu. Isa laal ati farda gaarii argite farda gaariidha kaa kunoo akkanatti dhayanii oofan san jechuudha isa bakka gaafa si jaalate. Akkana kunoo. Gara laaltu kallattii kana bichaa laaltee tuma shubbisuudha ba'aa kan kee baadhattee yoo zambeelii baadhattee jiraatte zambeelii yoo ulfa garaa qabatte ulfa kan kee wajji. Kallattii mataa bichaa laaltee shubbisuudha garanaaf garana laaluun hin taatu isa biratti. Yaasitu du'a yaa isa du'a garanaaf garana laalte taana. Kasi jaalate biratti jechuudha. Wallaahi wala dhugama dubbataa jira. Amma warri lubbuu wal baasanii warri wal cinqanii jireenya walii balleessanii yaa inni haada fannifamee oorruu keessa dhaqee oorruu boqqolloo keessatti ka du'u ka gadi bahee elektirikii cabbatu ka gabbahee yookaan isiin biraa fooqii gubbaa of darbitu rakkina kana kanarraa jaalate taanaan laal asiitti dhiiba. Qaama isii gogaa kana jechuudha kan mismaariin hin seenne kana giddiidhaan mismaariin akka seenu godha. Isa malee gadi hin baatu. Isa malee obboleessallee hin qabdu haadhallee hin qabdu. Obboleettiillee hin qabdu. Zarii takkaallee hin qabdu. Silkii isaa malee silkiin tokkollee irra hin bu'u. Yoo irra bu'eetiin jedhe bala. Mistira takka namaa waliin hin qabattu. Nama takka kilmaa takka haasaaftee dubbachuu hin dandeessu. Cinqa. Makaraa guddaa jechuudha. Kajaalalan beekne amma fayyaalessi kiyya kun jechuudha. Sun fayyaalessa kajaalalan beekne fayyaalessa. Fayyaalessa hoo jedhu jechuudha siiresii hin jiraa miti korbeessa hoolaa jechuudha korbeessa hoolaa. Sun amma korbeessa hoolaati na biratti kajaalalan beekne sun kajaalalan beekne waa sadiyyuu hin qabu. Karoora hin qabu oolii bultii hin qabu eessa oolaan beeku eessa bulaa hin beeku sun hoolaa. Ol galaa manatti sun dayyuu isaa dhageeffadha. Jaartii isaa abbaan barbaade itti siqee abbaan barbaade irraa siqee. Maan nyaattee bulteen jedhu, maan nyaattee oolteen jedhu, eessa oolteen jedhu, eessa bulteen jedhu. Galee yoo jiraate asii ruuziitti cuqqaalanii siree gubbaa ba'e maqaan jaarsa. Yaa as garagalee rafaa yaa achi garagalee sirrafa sulalla kareef. Ligidaa ita ofiitiif yoo jaalalli jiraate fiqiriin sunuyyuu jiraata yoo jaalalli jiraate simmeetiin sunuyyuu jiraata eessa abbaa ofiitiif fudhare achi garagalee rafa. Dhuufuu fi tallazaa kajaalalan beekne. Cinqaadha. Sun ammoo sa'a gu'ee jechuudha. Dhiira jaalalan beekne irraa jaalala eeggachuu jechuun buufata xiyyaaraa dhattee doonii eeggachuudha jechuudha. Dhiira jaalalan beekne irraa jaalala eeggachuu jechuun wallaahi isuma seera isin himaa bar. Kama hin jirre kana bar. Gaafa isin jaalanne sitti ulfeessuun feeqama yeroo jechuudha ijoolleen abbaan rakkatanii jedhan jechuudha ijoolleen akka malee rakkatan. Jidduu haadha fi abbaatiin cannaqamaatiin guddatan ijoollee fedhii malee dhalatte. Hin jira maafii agatti masanii dhaqeetumaan gubbama baay'ee akkuma lukkuu kormaa kana jedhee gubbamaa bu'ee ilmoon jidduu kana dhalatti. Jidduma kanatti akka tasaa ilmoon dhalatti. Silaayyuu ilmoon tuqaa agatti tanaatiin silaayyuu numa dhalatti ilmoon akkuma hundattuyyuu halkan guutuu rafaa buleellee halkan guutuu taa'aa buleellee sa'aatii akka deemeellee lama deemeellee ilmoon kallattii kamittuyyuu numa dhalatti. Sarrabbitu godhe. Gaafa kaani maal godha beektanii? Ilmooma tanayyuu hin beekonne. Yaadaara baasu yaa maal godhu inni ilmooma tanaanuu waliin beeku. Sun kam ka jaalalan beekne. Sun ammoo akka ilaalcha haadha yaada ilaalcha wallaalummaa haadha faateetitti korbeessa jedhama jechuudha. Nama irratti korbeessa yookaan ammoo dayyuusa jedhama jechuudha. Kama mana bulee bahu. Akkasi. Kun ka jaalala beeku akkuma isin jedhe gowwaa. Irra deebi'ee isinittiin immoo dhiirri jaalala beektu gowwaa. Oromoon dhiira lamaan tana qabdi. Yaa dayyuusa ka jiruunii fi jireenyi isaa olii bultiin isaa dayyuusa
كجال لم بين كولي بولي وفين بين كجارتين ساي صوتي جارتي ساي سبلتين هم بين يا مو كجال لبيكو كجال سرت جال لبيكو جتو جارتي وفي تنا مالي تبراهم بين يا جويتشا جوايا جودا كواتا كلا لينجرامتين جوايا چون كنكو arraba osoo hin taane isa malee bakka jireenya biraa hin qabdu ati. Hiriyaa dubartii hin qabdu, hiriyaa dhiiraa hin qabdu, haadha tantee hin beektu, abbaa kan kee hin beektu. Bakka jireenyi biraa dukkanaa jechuudha. Dukkana bakka. Sa'aa 24 akkanumatti jiraatta bakka isaa waliin. Akkanuma jiraatta sa'aa 24. Akkanumatti jiraatta isaa waliin sa'aa 24. Soalnya maal jedhama jika jaalala beeku osoo hin taane gowwaa jaalala beekuu jedhama. Gowwaa jaalalaan qabame jedhama sun. Sun akkasi. Kanaafi dhiirri Oromoodha. Asuma keessa gaafii deebiillee sanii ta'anatti fakkaata. Dhiironni keenya namoonni tokko tokkotu iyyuu haadha faatee maa heeruma dhabdee arriin sitti baatee dulloomtee kana booda maaltu si fuudha silaayyuu abdii kutattee kana booda dhiirti si fuutu hin jirti haadha faatee heerumii haadha faatee ebeluyyuu fuudhee haadha faatee ebelu akka waan daabbooti yaan heerumte akka waan meeshaa haadha faateetti fuudhe ka fuudhe obboleetti tiya surree ofiitti fuudhe ka fuudhe obboleetti tiya ta heerumte qamisii ofiitiin heerumte sadiin ofiitti fuudhe isin illee baxxitti ofii qabattee heerumte haadha faatee maaltu galcheen shaallaa. Sere hati faatee raciifti moo oorruu hati faatee keessa jiraatti moo haadhuma faatee tana maaltu galchee maaltu rarraaseen jedhaa bar. Ebelu heerume bar ebelu akkas ta'e bar ebelu maal taate bar ati maal eedda ati maal akkas taate. Dhiirri Oromoon qabdu lamaan tana keessa mee kamitti heerumaan lachuuyyuu naan taane anaaf. Mee dhiirri Oromoon qabdu lamaan kana. Lamaan amma isinii maqaa dha'e kana jechuudha. Hojii isaaniitti waliin zarazzare. Lamaan kana keessa mee kamitti heeruma jettani? Mee dhiira lamaan kana keessa kamitti heeruma jetta? Gowwaa heerumee jettan amma caalaan koomentiin keessanii gowwaa jaalala beeku sanii heerumee jettan. Anini jireenya kan koo keessatti walla shaashiin dura dhamaan irra gadi dhaabattu qurumaan hambaa kottu ol bahee gara hooma iskireenshuut godhatan eegan haadha faate sanarraa hooma iskireenshuut godhatan rabbi dhiiga kiyya urgeesse. Hooma iskireenshuut godhan hooma iskireenshuut irraa godhatan akkanuma na eedde dhiiratlee dhalaanillee maal maa waliin iskireenshuut goonaa. Shaashiin tun keeriidhaaf akkana wilwil jedhaan jirtu lafa buuteetiin koyime itti mara malee hin taane akkana itti maraa qoy. Anuyyoo sila osoo na bira jiraate gowwichummaan sun sila shaashimatan ayyuu narraa bareeddeef narraan bareenne naa laaleetuma miidiyaa kanarra as dhufaamti. Ama dhageeffadhaa waa isin hima. Gowwaa jaalala hin beekne sanitti gowwaa jaalala beekuu heerumee jettan. Ani jireenya kan koo keessatti jechuudha jireenya kiyya keessatti intala baadiyyaa dhalattee baadiyyaa guddatte. Baadiyyaa dhaladhee baadiyyaa guddadhe jechuudha. Re'ee hotisaa hoolaa tisaa wallaahi dhugama isiniin jedhu warra kennaa intala hangafaati ani. Haadhaaf abbaa kiyyaa intala hangafaati. Yeroo kennaa jechuudha osoo qamisii ilaali. Asii gadiin bichaa fadhee jala kanaan qullaa oolu. Gizeedhaa daabbomatii tan ayyuu sattarachuun keenyarraa hoolaaf re'ee keessa guddadhe. Hoolaaf re'ee keessatti. Isuma dhugaa isinii himaani. Osoo hoolaaf re'ee gaafa kaanii wuccaa garii deemanii dhaga'ee warri kenna wuccaa garii na baase. Biyya Arabaa kana dhufe. Takkaa firiidamii waan jedhamtu hin argine jechuudha. Erga biyya Arabaa dhufeetiin koyeetiin seeneetii. Usuu jechuudha distii miicuu ka'ee Itoophiyaa deebi'ee Itoophiyaa irraa ka'ee biyya kanaas dhufe. Biyya kanarraa harbaa Kanaadaa deemaa. Kamsaa UN na waamti jimaata UN na waamti yoo silkiin bilbilamaa UN dawwale yoo silkiin bilbilamu warra Kanaadaati yoo silkiin bilbilamu warra Kanaadaati osoo jedhu akkana jiraataa jira hirriba takkan qabu ani. Asii deebi'ee mee gowwaa jaalalan beekne sanii jedhamume.
gowwaa jaalala beeku san kan gizeedhaa distire matana ufumaa ol qabatee cise haa eenyuun cibsite as maaltu ol qabee kanatti firaashii eenyu dhufee bahee galee bara shittuma ofii ganama afuufatee bahitan eenyu dhufee bahe maatiif hojii keessa ol jettee nan laaltu maal balleessiteertadha maal akkana si lallaafaa harki qaamni maaf akkana si lallaafaa maal taateerta maaf ija keessa na laaluu dibda ebee lufoo meeti algaa maal jijjiirtee hadha maaltu taabee ronni algaa jijjiirtee maal jireenya akkasii jiraachuun fedhan allah jireenya firii agisanii jireenya firii jireenya bareedduu jireenya buskuutii jireenya abbaa manaa haadha manaatitti hinaaf jireenya abbaa manaa hinaafaantu walii addaa bar hinaafaantun hinaaffaa walii addaati jira hinaafama uffata kana jijjiirattee ati walaawwalattee agatti matan akkana bareeddee gisee sayeedde maaf jijjiirattee hadha eenyuuf akkana na babbareedarta hadha eenyuuf akkas na godharta hadha deemee warra kiyya dhaqee gisee aan achii dhufeetin jedhe akkas jettee si gorsite haate abbee akkas jedhe si gorsee eedama fi achi garagaltee bulte kama fi achi garagalee bule kan baay'ee kallattii makamittuu yoo jechuudha dubartiin takka erga dhiira takkatti heerumte wanni isin isa dhooggattee dandeettu tokko hin jiru jechuudha laafammaan jaarsummaan du'aan kunuu yoo jechuudha gizee achi as garagale dubartiin takka yeroo dhiira takkatti heerumte wanni isin isa dhooggattee bultu tokko hin jiru jechuudha kallattii makamittuu jechuudha waddaachuun xallaachuun wannummaan isin isa dhooggachuu dandeessu hin jirtu. Ofuma achi garagalee rafee ka'e qaaqa barbaadamu diree achi garagalee rafee ka'e achi garagalee rafee seen jedhanii kanaafi ani gowwatti heerumii gowwaa jaalala beekuu heerumii usi warri jettan naaf hin taane kanaaf walumaa galatti deebii gabaabaa isinii ta'a jedhee yaada wanni kun ani ilmoo godhachuu ni hawwa sa'aatii asirra taa'ee silaa amma kana isin lallabu kana ilmooti yadaan sareetii goona guddisi rabbii an guddisan beeku sareetii yawaashii jedhe akkana ilmooti sossobachuun barbaada. Sa'aatii kan sila ilmooti garaa jala kaadhee hanga inni alaa galuu fi ilmooti seeqataa ilmooti akkana mataa qaqqabataa ilmooti kunuunsuu ni fedha. Hafuur abbaa manaati alarraa galaara ka'ee mana keessa sandalii aarsee ka'ee mana keessa shabatii godhadhee uffata babbareedaa laxalaata godhadhee uffadhee hidhii tana libbistikitii yallata godhadhee shittoo mana keessa afuufee algaalinsi jijjiiree ka'eetii buddeena hojjadhee shiroo hojjadhee zanadhee mana keessatti urgaa'ee mana urgeesse taa'uu ni barbaada. Amma sa'aatii kana manni kiyya gisee alaa seentaa mana dhiiraatiin garaagarummaan qabdu. Sireentii siree dhiiraatiin garaagarummaan qabdu. Wali bubuuse irraa ka'e. Amma doolaa bakka gisee as bantanii jettan kan uffata keessa qabu doolaa uffataatiin garaagarummaan qabu. As fudhadhe kan barbaade keessaa fuudhe kan achi darbee dhiise. Silaa osoo inni jiraate kun hunduun sirraa'e. Ishii Oromoon dhiira lamaan tana qabdi. Dhiira lamaan tana keessaa akkamitti heeruma? Oromoon dhiira lama qabdi. Lamaan tana keessa akkamitti heerumaan jira bara kanatuyyuu na jazbeessee mataa kiyya lafa gadi kaayee cadhise malee waan biraatii miti. Heeruma namni akka kiyya barbaadu hin jiru. Namni akka kiyya heeruma fedhu hin jiru. Inshaallah Jimma ta'a, inshaallah Harargee ta'a, inshaallah Wallo ta'a, inshaallah Wallagga ta'a, inshaallah Arsii Sikkoo Mandoo ta'a. Namni akka kiyya heeruma hawwu hin jiru. Haya ishii maal abbaa kiyyaan godha. Mee wanni godhu maaliin? Yoma kama Wallootitti illee heerumee kama bosona galullee ta'e kama bosona keessa torbaan takka dhufaatiin guyyaa takka illee na bira bulaa ofirra deebullee ta'e. Silaa yuudhiitti Walloo gisee mana gatteetteetiin jaartii ofiitti godhin siree taphachiiftuu iyyuu hin qabdu jarrinu. Yoma deemee kama Wallootitti sanitti illee heerumu ta'e. Yoma deemee Wallaggatti illee heerumeetiin kama bosona seenu ta'e. Kallattii makamiittuu iyyuu heeruma nima hawwaani. Nima hawwa kallattii makamiittuu iyyuu. Haya. Ishimee Oromoon dhiira lamaan tana qabdi kamitti heeruman jedhama. Kanatu gaafii natti ta'eetiin dhaabadhee akkanatti dhaabadheetuma laalu jira. Dhaabadheetuma akkanatti. Dhaabadhee laalu jira wallaahi amma bakka dhaabadhee. Akkanumatti meebi dhiirri sadaffaan dhalachuun ni malaa.
والله ديري ما بديري سدفان على تشوني مالتي Oromoon dhiira lama qabdi. Kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa Oromoon dhiira lama ni qabdi. Dhiira lamaan san keessaa sadaffaan mee dhalachuun ni mala waan jedhu wayii wallaahi abdii akkasii qaba. Mataan hin nyaatinaa dhugaa rabbi. Dhiirri sadaffaa wayii dhalachuun mala waan jedhu wayii eegaa. Ana abadan saba birootitti hin heerumu. Wallaahi dhugaa isin hin jedhaaniini. Warra hunda masgiratti baangaalii maal jettan ati baangaalii akkuma baratteen baangaalii kan kee kokorfadhu malee ani saba biraatitti hin heerumu. Gowa makia sani leto go ichi makia sani herma male saba hiyati herma male ani ini qali da anu mata kiya baza way sintum benne male wallahi oromo gafa ana dabde yechu la gafa ambangadi hoyti do kana musaba biro titti herume abiyi amadu yu guya sadi guya furi fille ta to ala ba gadi busa de ya da biyiti gadda kesa senti am biya kiya gaddi si sum felo saba ko gaddi si sum felo warri ammoo dhalachuu kan keetuyyuu warra keewwalee sabni kan keessin beekne rakkoon qabu heerumuu dandeessa baangaaliif hin deetti. Kanaaf an saba kiyyaaf qaaliidha. Wallee dhugama siniin jedha. Namni akka kiyyaa kun gaafa deemee gandaan baatitti gale golla gandaan baamanii bilisoomsa illee yaada nama odoo deemeetiin baangaalii yookaan hindii yookaan saba birootitti heerumeeti. Ganda isaanii san akka bilisoomsu abdii qaba'an. Garuu haa ta'u ani والله gaafa dhiirri sadaffaa dhalate jechuudha. Gaafa dhiira Oromoon dhiira sadaffaa argatte wallah guyyaa sana gaafadha. Oromoon gaafa dhiira sadaffaa dhalchite guyyaa sana gaafadha. Agasii asitti wallah dhiifama narraa ta'a. Dhiifama narraa ta'a. Omaa gochuu hin dandeenye kaa ishii maal abbaa kiyyaa godha. Agasitti waa'ee heerumaa nan gaafatina. Wallahi azabamuun fedhan. An firiidamii fedha. Jireenya firii fedha. Gaafa Oromoon dhiira sadaffaa dhalchite Oromoo keessatti isinii himee miti dhiira kana dhiira isinii hime kana lamaaniin ala hin jiru. Gaafa akka sadaffaa dhalchite na gaafadha. Jaalman of heerumii rakkoon qabu itti illee heerumima. Ilma Oromooti an kallattii makamittuyyuu ilma Oromooti rakkoon qabu. Taashaan kun illee bilookii godhi jeneraaliin naan jedha. Akka dhihunoo akkana walii hinaafti yaa rabbi kiyyatti abbaa kiyyaa godha. Hinaafaan dhiira siif koommantu amma dubartii bira taree dhiirti nu dhiira hinaafuu eegalte. Ana wallah kophaan bareeda fayyaa qabdaniis wallah wanni akka jireenya kophaan jirtu abibti. Amma wallah ana biratti kophummaan daa'imeen diidha. Surree isaa hin miiccu. Sanuu laalmee yookaan na biraa bahee bakka biroo dhaqee taap godha oolee galee. Bakka biroo oolee uteela keessa ta'ee maal ta'ee bakka birootti surreen irra xuroofte surree isaa sana hin miiccu. Maa ganama maa nyaatee baay'ee maa dhugee baay'ee jedhee mataa kiyya of hin cannaqu. Ammas tarii deebi'ee kursii kana nyaate iraatii kana nyaate maqsasii maal nyaata jedhee of hin cinqu. Siree hadha tanarra ciisee morullee asirra ciisaa jedhee of hin cinqu. Eebati alaa keessummaa waliin galaa namaa waliin dhufaa jedhee of hin cinqu. Habiibti wanni asii gad nyaadhe tun hundi naasifoofti wallaahi wanni asii gad dhuge tun hundi naasifoofti. Wanni asii gad liqimse tun hundi. Wanni hangati nyaadhe hundi naasifoofti. Alhamdulillahi rabbi kiyya galanni haa ga'u dhibeen qabu keessi kiyya na fayyaa keessi kiyya na qulqullu. Wanni asii hanga dhuge hundi naasifoofti. Jiinsii ganama an shittoo